Yeroo baay'ee kutaa namootni keessa guutanii jiran seenuun baay'ee sodaachisa. Namoonni dandeettii namootatti dhiyaachuu qaban mataan isaaniiyyuu amala kana ni qabu. Viidiyoo kana keessatti rakkoo kana akkamiin furachuu akka dandeenyu qalbeeffatta. Namoota haaraa yookiin hin beekne waliin walgahii hirmaachuuf deemtu yoo ta'e, dursii wayita hiriirtanii galmooftan namoota waliin wal bari. Maaliif sitti fakkaata? Sababni isaa wayita walgahii eegaltan walaba taatanii waliin akka mari'attanii fi waliin haasoftaniif si fayyada. Wayita walgahichaaf hiriirtan yookaanis galmooftan namoota booda kee fi si dura jiran hundumaa dubbisii wal bari. Namoota kanniin akkanatti dursitee wal baruun wayita walgahiin eegalu isaan waliin haasa'uu fi mari'achuu akka hin sodaanneef si gargaaraa jechuudha. Namoota walaba ta'anii akkasitti haasa'aniifis karaa bana. Yoo namoota baay'ee barsiisuuf yookiin fuula isaanii duratti haasaa gochuuf karoortee jirta yoo ta'e, dursii gara kutaa keessatti barsiistu yookiin keessatti haasaa gootu deemu. Kuticha keessa deddeemii yaadaan of qopheessi. Wanti sirrachuu qabu yoo jiraate sirreessi. Wayita hirmaattonni walgahichaa dhufan maqaa kee itti himi, wal bari. Maqaa hirmaattota hundumaa waraqaa jajjabaataa irratti barreessi. Bakka isaan taa'anii fuuldura kaa'i. Kunis maqaa isaanii waamte akka isaan waliin mari'attuuf gaaffii gaafattuuf si fayyada waan ta'eef. Yoo yeroo jalqabaaf bakka yookiin dhaabbata haaraa keessatti walgahii gaggeessuuf yookiin hirmaachuuf deemta ta'e immoo dursii nama dhaabbaticha keessa hojjetu tokko barbaadii wal bari yookiin bilbiliifi. Nama kana waliin bakka walgahiitti akka wal agartan beellami. Kunis wayita bakka walgahii geessu nama jalqabaa qunnamtu akka qabaattuuf si gargaaraa jechuudha. Yaadannoo kee waraqaa jajjabaataa irratti qabadhu. Kunis qilleensaan salphaatti akka fudhatamneef yookaan immoo akkas jalaan bittinnoomneef si gargaara. Utuu walgahii hin eegaliin dura hirmaattota hundumaa waliin harka wal qabee wal bari. Hirmaattota gidduu deemuu akka toluuf bakka hambisi. Yoo dandeesse daawwitii keessatti of ilaalaa shaakali yookaan miseensota maatii kee duratti shaakali. Hin sodaatin. Namootni galma walgahii sana keessa jiran namuma akka keeti akka ta'anis of yaadachiisi. Isaanis akkuma kee sodaan keessa isaanii jira. Kanaaf wanti sodaachisu hin jiru jechuudha. Tooftaalee miira badaa gara miira gaariitti jijjiiruuf nu gargaaran tokko tokko mee waliin haa ilaallu. Ammaan tan jireenya koo keessa waan gaariin yookiin na gammachiisu maaltu jira? Ilaalcha koo kanan jijjiiruu qabu maali? Wanti jalqaba hojjetamuu qabu maali? Miseensa maatii koo keessa nama na gargaaruu danda'u deeggarsa gaafachuu kanan qabu eenyu? Namni hundumtuu dhibbaa dhibbatti guutuu akka hin taane yaadadhu. Namoota birootiin lakki jechuun kee ofii keetiin eeyyee jechuu kee agarsiisa. Haasaa badaa keessa keetti haasoftu haasaa gaariidhaan bakka buusi. Kan itti aanu kun tooftaa ittiin galma jireenya kee baafattu qabeenya argachuu barbaaddu akka beektuu fi waan gaarii akka yaadduuf si fayyada. Tooftaa kana galgala fayyadamuu qabda. Maaliif? Sababni isaa galgalli wayita qalbii fi miirri kee tasgabbaa'uuf sammuun kee bal'isee yaaduu danda'udha. Utuu hin rafiin dura waa'ee waan jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu yaadi. Waan ati yaaddu kunis galmawwan jireenya keetiiti. Fakkeenyaaf ulfaatina hir'isuu, mana haaraa bitachuu, jireenya gaarii qabaachuu kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'u. Fakkii wantoota kanneenii sammuu kee keessatti ilaali. Galmi kee milkaa'ee akka jirutti sammuu kee keessatti yaadi. Sammuu kee keessatti fiilmii uumi. Fiilmiin kunis wayita ati galma kee milkeessuuf hojjettu agarsiisa. Namoota biroo galma kee milkeessuuf si gargaaranis taatota fiilmichaa godhi. Fiilmii kana qalbii guutuudhaan daawwadhu. Fiilmichatti gaardafoo yookaan fireemii adii itti godhi. Kunis fakkiin fiilmii kanaan agarsiifamu waan ati jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu akka ta'e sammuu keetti hima. Itti aansi fakkicha gara bitaa yookiin mirgatti jijjiiri. Kana gochuufis waan kaleessa ta'e yaadadhu. Wayita waan kaleessa ta'e yaaddu kan kallattii iji keetti socho'e qalbeeffadhu.
Yoo ijji kee gara mirgaatti socho'e ta'e kaleessi yookiin jireenyi kee yeroo darbe mirga kee jira jechuudha. Yoo ijji kee gara bitaatti socho'e immoo jireenyi kee darbee bitaa kee jira jechuudha. Fiilmii kee gara kallattii kanaatti sochoosi. Tooftaa kana galgala utuu hin rafiin dura shaakali. Wayita shaakaltu kanas bakka kaleessa dhaabdee eegaluu dandeessa yookiin jalqaba kaastee irra deebitee hojjechuu dandeessa. Guyyaa wayita siif mijatu fiilmii kana sammuu kee keessatti daawwadhu. Fiilmii kana yeroo murtaa'eef erga daawwattee booda waan sirreeffamuu fi jijjiiramuu qabu adda baafadhu. Tooftaan kun waan argachuu barbaaddu akka beektu qofaaf utuu hin ta'in waan barbaaddu akka qalbiiffattuufis si fayyada. Namoota baay'een yeroo tokkotti fiilmii meeqa daawwachuu akka danda'an na gaafatu. Jalqaba tokko eegali. Waan jalqaba irratti fiilmii isa sammuu kee keessatti daawwattu kunis wantoota ati jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu keessaa isa olaanaa ta'uu qaba.